Ati naariin maaliif aartama? Kan jirutti jiraatu. Maal aaru? Namni waan biraatiin si eegaa immoo waan biraa qabattee teessaa akkatti dubbattu dhabdee jechuudha. Garuu kun nama shakkisiisas. Jiraanis illee garuu ani waa balleessas hin jedhu yoo rakkina wayiis immoo yoo ta'e sitti himuu qaba. Maalin beekara anis ikkoo kanuma isaa amaneenidha. Durumaa kaasee jechuudha. Maan godhu maaliin jedhu jedheeni irrumatti dhiise waggaa lama as garuu anna shakki. Hunduma isaa nan gaafadha. Ati sarartii jettee sin dubbatiin innaa nan gaafadhu aaris fuulduran kaa'een dubbii tokko namni seeraan nama gaafata malee aariidhaanis nama gaafatu. Har'a gawwaan guddaa tokko si gaafadha. Kaameera fuulduratti si gaafadha. Sitti machuudha garuu ati immoo na gaafattaa jechuudha. Wantichi waan salphaa miti. Waan yeroo baay'ee itti dhama'eedha. Dhamaatii kootee jechuudha. Garuu bifa kanaan akkanatti waan callisamu miti. Atillee dhagahuu qabda. Kanan si waameefis waanuma kana si gaafachuufidha. Bilbilaanis yoo sitti kun sitti illee ulfaachuu danda'a. Bilbiltee illee homaa gochuu hin dandeessu. Namoonni baay'een illee na gaafatu ani waan hin deebisu illee nan dhabee jechuudha. Kanaafuu maalidha seetee dhimmichi kanaan dura akka mana ijaarrachaa jirru beekta. Maarree si gaafataan ture iyyuu baanee jedhe. No. Kanaafuu mana sana yeroo inni lafa keessaa bayaan argeera dhaqee. Ergasii garuu waggaa lama darbeera. Jiraanii ijaaramaa jira. Ijaarameera iyyuuti dhumeera iyyuuti balbala faa qofatu maskootiitti galchuu malee kana booda homtuu hin hafu jedhaa ture. Ani garuu yeroo waggaa lama kana keessatti yeroo meeqa nan dhaqa jedheeraan. Dhufeen ilaalaa nan dhaqa. Sifaanas nan dhaqa yeroo hin jedhu taasa ishiin jedhu. Gidduudhuma kanayyuu sulultaa yeroo meeqa dhaqneera. Achuma geenye garuu dhaqnee ilaallanna agarsiisi yoo ani jedhu yeroo biraadha. Qoy yeroo biraa aduu dhiya yeroo biraa isa booda bakka nan shakkee baay'ee nan shakkee waraqatoota waa'ee mana sanaallee faayilii yoo ilaalullee hin jiru. Bakka yeroo ani gaafadhu hojjetamaa jira. Faayiliinis jira hundumtuu jira maalidhaati maal barbaaddeen han jedha bakka. Yeroo dhumu bichaa ilaalta dhuma isaa hin agarta. Kana achi ganaa hojjetaa jiru. Kana achi maalidhaan ati jarjartuun han jedha. Ani garuu akkuma inni jiru kanattis akkana agarsiisuun barbaada. Eessa akka geesses hin beeku ta'ee hin gurgure ta'ee namni akkamitti inni beellama namarratti baay'isaare. Bara kana keessa salphaadha amma waan tokko jalqabuu miti waan miti inni jiraatan iyyuu ulfaatu. Inni baay'ee ulfaataadha maaliin baanes yoo ta'e hin baane guyyaa akkasiitis hin jechuu qaba malee. Wanti kun illee ulfaataadha. Ammati gaafadhu naan jechuu keeti. Si biratti dhufee gaafadhu. Waan hunda isaayyuu nattaa himusi nattaa agarsiisusi. Amma ani ijoolleedha moo kan na gowwomsu ijoollee waan arge jedhanii gowwomsu malee ani akkamitti na gowwomsa. Ani ilaaluun barbaada. Isteeppiidhaan hunda isaayyuu ilaaluun barbaada. Bakka waan itti beeyyuu baruun barbaadaan. Isa baruuruma qabda baanes yoo ta'e dhaqxee ilaaluu qabda. Akkamitti abbaan manaa fi manaa walii galeeyiniitoo ganzaballee hanqate yoo ta'e illee waan akkanaa hanqate haa ba'ullee waliin jettanii mammariyattanii dhaaba isaa ilaaltee wanta jammaramee dhaabetti hafe ilaaluu qabda malee asitti itti samtee garuu kun nama shakkisiisas. Jiraanis illee garuu ani waa balleessas hin jedhu yoo rakkina wayiis immoo yoo ta'e sitti himuu qaba. Maalin beekara anis ikkoo kanuma isaa amaneenidha. Durumaa kaasee jechuudha. Maan godhu maaliin jedhu jedheeni irrumatti dhiise waggaa lama as garuu anna shakke bakka jiraachuudhuma isaayyuu namni iddoo sana biyyuma sana gahee akkamittiin itoon ilaaliin deebi'ee gala. Wanti nama shakkisiisu sanni naqxu siin jedheerra irraa kunoo kanadha kunoo achi biyya sana yoo han jennee deemnee nama dubbisuu deemnee shachuma dhaqnee ilaala yoo hin jedhu yeroo biraadha qoy yeroo biraadha. Amma yoomittidha kun kan cal jedhee taa'u boroo maal gochuun qaba'an. Isa waan ifa sooratan dukkana daakudhani.
isa gaafachuu qabda nan gaafadha maalumaafi garuu namni irraa bitus immoo haati manaa biran jiraanne waan tokko abbaan mana balleessuus hin danda'amu namichumtu maal murteesseetu irraa bitaas miti dadhabina soo ta'e immoo yookiin achi na kumatti amma kana hunda maaliif hojjetee baasuu dhiise naan jetti jechuus hin danda'a. Ani maaliin isa kumadha hojii isaa nan beeka. Kanaafuu wal faana jiraachaa irramde anuusa gargaaraan jira bara waan hundumaatiin kallattii kamiiniyyuu kophaa hojjechuu yoo ta'es kophaa hojjechaa hin jiru bara. Garuu maalumaaf na dhoskaadha qoyi jechuun maanni immoo maaltu ta'e maaltu gidduu gale maaltu keessa seene. Amma nan gaafadha gaaniiti amma kanas hin waciini amma kana ormis hin dhagaayini saba isa goote bilbilaanis dubbannee maa hin baafnu ati bilbilaa yoo natti himte isas bilbilaan gaafachuun hin danda'amu ati amma kana hunda maaliif isaaniitti simtee jedhee komiis hin qaba isa kana wal bira gabullee nan gaafadha maalumaaf waan na dhuskus hin qabu jiraani bagana wante na biran darbu. Hunduma isaa nan gaafadha ati sararti jettee sin dubbatiin innaa nan gaafadhu aariis fuulduran kaa'een dubbii tokko namni seeraan nama gaafata malee aariidhaanis nama gaafatu jira manichaa akkam gootan hin baane manni kun jedhee waan gaggaafadhaani ati gidduus hin galiin. Maala hojjechaa irra sin jedhee sirkatti qaqqaba siinis. Lakki mistirii isaa immoo tuun fixiin hin galu malee aniyyuu maaliif mana dhibboo kanatti galtu manni kun hin baaneeyyuu jedhee guyyaa meeqayyuu si gaggaafadhaan jira ani. Maaliif garuu wanti tokko immoo manni tuutti dhimmanii waggaa tokko caalan ijaaramu maaliif waggaayyuu fixa malee yoo qarshiin illee nama harkatti taphatee humni damaa dadhabee waliin mari'attanii baasuu qabdu wal dhuskuu hin qabdan kanaafuu ani nan gaafadha jiraan immoo waan na dhuskus hin qabu nan amanaa waan amma kanaatiif ati sirrii jettee hin dubbatu. Namoonni kana waa'ee kana akka jalqaba isaa dhagaan yeroo hundumaa na gaafatu yeroo hundumaa na gaafatu bakka. Akkam gootan immoo eessa geessitan immoo gurgurtan immoo maal gootanii yeroo hundumaa jechuudha. Nama shakkisiisa. Namni yeroo tokko waan tokko sirraa dhageenyaan akkam ta'e wanti sun maal ta'e siin jedha. Nama shakkisiisa ka. Amma mana jammaruun keessan jammartan eeggaa jedhamee yoona itti galtaniitu siniin jedhee namni isinii gammaduudhaaf kan isin gaafatu. Kanaafuu nan gaafadhaanii bahuus qaba yookiin wanti tokko namatti himamuus qaba nama wal dhoskitanii maal gootu isin har'a walitti walii deessaniittu walii dhala godhataniittu wal dhoskuu hin dandeessan. Wanta badeeroo ta'e badeerattanii walitti himuu qabdu. Jira moo ta'e jira jechuu qabdu. Ani garuu waan hin shakkeessa ni dhaqxee laaltu hin shakkee nama shakkisiisa kuni kan immoo nan gaafadhaan. Maarree anis kanumarraa ka'eenidha. Kun immoo eenyuyyuu hin shakka. Namni ormaayyuu nama laala'anii akkamittiin irraa dhorkama. Maaliif abboo nama ofiiyyuu koottudhaan ilaalla manni koo baay'ee fudhattee dhaqxee namayyuu gammachiifta malee maaliif namni namaa gammada baay'ee ilaalte ijji keeyyuu itti quufa maleetu argite maali humna feeti wanta laffaatee duratti godhatteedha itti ilaalte gammaduu qabda egaa wanti kun immoo waan nama shakkisiisu dhuguma simiti nuyyuu shakkina namnuun shakka amma hagaruu suutu bayyanneetu nan gaafadha. Baganatti miti nan gaafadhe. Gaafadhu kuni garuu wanti tokko ta'eera taanaan kan koo kan isaan dhumaa jechuudha. Waanuma akka salphaatti dhiisamu miti. Inni immoo har'a mana miti lafa miti qodaan mana keessaa tokkoyyuu yoo nama duuba balleessame abbaan manaa faati manaa waliifu malee waan walitti deebi'amu. Kun immoo aniyyuu waan walitti sin deebisu walitti deebitu waan hin jedhu qabu kan ammoo kun badeera taana. Baay'ee nama aarsa malee wanti kun ilaallame maalumaaf ilaalla. Bades badee hojiiras ta'es jira ilaalla. Ati naariin maaliif aartama kan jirutti jiraatu? Maal aaruu? Namni waan biraatiin si eegaa ati immoo waan biraa qabattee teessaa akkatti dubbattu dhabdee jechuudha. Egaa maali wanni waan ta'eessa egaa amma akka aarii kanan ta'u inni waan nutti himuu qaba waan tokko. Maal natti hima maal kan bira waan haaraa dhaga'uun barbaadu ani jira akka ijaarametti arguun barbaada malee waan kan biraa kamillee dhaga'uun barbaadu. Maali yoo maa waan hin beekuun qabu kaa waa'ee iddoo sana. Maal badii miti kaa yookiin hojjetamee bahuu sila dadhabameef si sodaateetu ta'a. Maal hojjetamee yoo bahuu baates maal dirqamaan
iddoo ta'e hatuu qabamoo yoo hojjete hojjechuudha. Hin hojjetamne taanaan immoo hin hojjetan. Idduma gahee baruun qabaan jedhe baran dirqama bahuu qaban jenne bara. Idduma inni gahee baruun qabaa jalqaba argee ergasii maaltu irratti dabalame maaltu jijjiirame akka jedhutti xumuraan jira jedha garuu isa maaliif natti hin agarsiisudha. Garuu waggaa amma kanatu argiin taa'uun kee dhugumayyuu nama shakkisiisas nama gaddisiisas innumtu ofirratti baruu qaba kana. Wanti kun immoo nama raawwata kaafixee malee mangaloon dhaga'ee aniyyuu eegee ilaaluun qaba malee maanni baay'ee fagaatamu maanni taaskiin nu geessiti miti ergeetti gammaduun qaba. Maal dhaqamee immoo ilaalamuu qaba. Nan dhaqaa nan ilaala een bara meeqa taa'ee sitti nan gowwoomsu kaa jiraan immoo ani sin gowwoomu na sin gowwoomu. Rakkisaadha waa'een bara kanaa dhugaa waaqaachuun cal jedhanii taa'uun dhiisuunis waan tokko waan ofii kan ta'e hordofuun dirqamadha. Kanaachitti rakkisaadha. Waa gatuun maan ta'u ilaaluudha malee namatti siriirattis amanuunis yeroo ammaa kanallee baay'isanti jiraanillee nama akkasiis miti. Gawaa rakkina isaa immoo nuttaa'e mukaan an gaafadha. Waan ofii immoo namni hin gatu. Waan madhageenyu teenya ilaalla. Umma galu kamaan masqalaa waggaan dhufaare amma maadhuma dhageen. Sutuma hin gaafadha maluma.